Ashama yooyyaa oolmaa yaabultiin badhaadha daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo bakka jirtanii fagoo fi dhiyoo irraa sagantaa kan warri hordoftanii hedduu isin galateeffachuu barbaannaa odeeffannoo kennaa kasaatii kana isin biraan gahuu fi dhufnee argamnee jirra. Warri sagantaa kan daawwattanii yookaan ammoo asitti argamtanii sagantaa kan nu qoqqoodanii hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Mata dureen oduu guddaan har'aa warri soddaa Abiyyiitu ka'e. Warri soddaa Abiyyi aangoo gad dhiisuu qaba jedhanii jiranii kunini falmii guddaa biyya Itoophiyaa keessatti biltsiginna Amaaraatiif Oromoo jidduutti kaasee jira. Karaa warra biltsiginna Oromiyaatiin taayyeen deebii kennee jira. Warri Abiyyi aangoo gad dhiisuu jedhu Abiyyi mastigoo dhaamsa jedhu dhaamsa juntaa wayyaanee ka afaan Amaarinyaatiin barreeffame. Warri Abiyyi aangoo gad dhiisuu biyyi bulchuu hin dandeenye jedhu kunini warra jechuun mataa yookaan ammoo sammuutti wayaadu hin qabne jedhu barreessee jira. Odeeffannoo kanallee isin biraan gahuu deemna. Odeeffannoo isaatii kanaaf qabnu ajjecha Benishaangul Gumuziitii fi Abiyyi aangoo gad dhiisuu qaba. Warri soddaa jedhee itti ka'ee fi wantoota biraa mata duree kanaan walittuu qabatan hedduu ofirraa qabna. Harkaa isin biraan gahuu deemna. Cufaayyuu isin qoftinu sagantaa kanaaf facaasaa waliin nu gahaa isiniin jechuu barbaanna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odoo gara odeeffannoo keenya gurguddootu hin darbiniin duratti matoota duree odeeffannoo sa'aatii kana gaggabaabsinee isin biraan gahuu deemna. Waraanni Tigraay fi naannoo Amaaraa jidduu gaggeeffamaa jira. Waraanni naannoo Tigraayitii fi mootummaa Abiy jidduutti gaggeeffamaa jiru. Ammallee finiinee itti fufaa jira jechuudhani aktivistoonni naannoo Tigraay ka mootummaa Tigraay duraanii walitti hidhata qabanii akkasittuu barreessaa jiranii. Karaa biraatiin ammoo baqattoonni gara Suudaanii dhufanii lakkoofsi warra akka dabalee jiru ammallee kaaddeeffamaa jiru. Gargaarsa namoomaa dhiyeessuun rakkisaadha jechuudhani mootummaan Ameerikaa ammaan tanallee dubbatee jira. Mootummaan Ameerikaa gargaarsi namoomaa doolaarii miiliyoonii 18 naannoo Tigraayiitiif dhiyeessaa jira. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsi namoomaa haala inni ittiin dhaqqabu irratti daangaa tokkollee godhuu akka hin qabne hojjettoonni gargaarsi namoomaa miidhamuu akka hin qabnee fi wabii isaanii mirkaneessuu akka mootummaan Itoophiyaa qabu ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Mike Pompeo barreessee jira. Karaa biraatiin ammoo naannoo Somaalii keessatti dhaabbanni adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden waraqaa filannoo boordii filannoo Itoophiyaa dhabuun isaa yaaddoo hedduu fi dallansuu hedduu uumee jira. Dhaabbanni kun karaa nagayaatiin qabsaa'uu fi biyyatu deebi'ee ammaan tan karaa nagayaatiin akka inni qabsaa'uu hin dandeenye mootummaan Itoophiyaa gufuulee hedduu dura kaayaa jira jechuudhani aktivistoonni naannoo Somaalii murtii kana balaaleffachaa jiran. Benishaangul Gumuzii keessatti tarkaanfii haleellaa uummata nagaa irratti fudhatameen namni 100 oli ijjeefamee jira. Akka maddeen warra Abini dhaabbata mirga Amaaraatii fi falmoo kan naannoo Amaaraa jedhanitti ammoo namoonni du'an 250 oli. Namoonni ijjeefaman kunniin saba Amaaraa jechuudhani dubbatanii jirani. Maas miidiyaan Amaaraa ammoo warri ijjeefame saba Amaaraa Agootii fi Shinaashaa jechuudhani dubbatee jira. Dhaabbanni beekamaan addunyaa kana kan mirgoota ilmaan namaatii fi falmoo Amnesty International warri ijjeefame saba Oromoo Amaaraatii fi Shinaashaa jedhee barreessa jira. Aktivistoonni naannoo Amaaraatii fi mootummaan naannoo Amaaraa Oromoon miidhame kaa jedhu odeeffannoo keessa baasaa jirani. Miidiyaan naannoo Amaaraa ajjecha kana karaawwate yookaan ammoo ajjecha kana ka geggeesse Gumuzii yookaan ammoo milishoota Gumuz jechuudhani uummata Gumuziitu quba qaba akka jiranii kadhagame jiru. Aktivistoonni Benishaangul ammoo ajjechanii Buleen godina Matakkali keessattuu geggeeffame ka geggeesse milishoota Amaaraatu maqaa uummata Gumuzii balleessuu fi ajjecha kana federeeshinii ammaan tana jirtu kasabaa fi sablammii kana diiguu fi akkasumas naannoo Benishaangul weeraruu fi isaantu qindeessi jechuudhaan dubbatanii jiranii. Aktivistii Benishaangul beekamaa keessaa tokko kan ta'e obbo Nelson Nasir akka barreessatu warri ajjecha kana raawwate humna badii naannoo Amaaraa wajjin warra qindaa'ee maqaa Gumuzii balleessuu namni du'elleen yookaan ijjeefame hedduun isaanii warra Amaaraa jedhee uf beeku ammoo saba Shinaashaa jechuudhaan dubbatee jira. Ajjecha gosa kana naannoon Amaaraa hedduu as keessatti gootee jirti jechuudhaan dubbatee ajjecha kan hundaafiyyuu itti gaafataman bulchiinsa Abiy Ahmed muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed mataa isaa jechuudhaan himatee jira.
Aktivistoonni naannoo Benishangul Abiy Ahmedii ajjeechaa kan qofa odoo hin taane hidha babal'aa naannoo Benishangul Gumuzii keessattuu gaggeessaa jira jechuudhaan himatanii jirani. Abiy Ahmedii torbaanuma kana jalqaba irratti godina Matakkalee dhiifama naannoo Benishangul godina Matakkalee uummata wajjiidhaan wal mari'ate ture. Marii kan gubbaatti warri televizyiinii gubbaattu argame yaada isaanii kennatanii abbootiin amantii maanguddoonni gosa Gumuziitii fi bartaa ta'an hundinuu Abiy Ahmed Benishangul Gumuzii irraa bahee jennaan hidhaman jechuudhaan aktivistoonni naannoo Benishangul dubbachaa jirani. Naannoo Benishangul kanatti mootummaan Abiy Ahmed marii fakkeessaa qopheessuudhaan uummataan waan feetan dubbadha jedhee uummati eegi dubbateen dubbatti hunda isaanii guuranii maahidhaattuu naqan jechuudhaan dubbatame jira. Milishoonni Amaaraatii fi akkasumas milishoonni naannoo Benishangul Gumuzii kan mootummaa Amaaraatii fi federaaltiin hoogganamu hayyootaa fi beektota naannoo Benishangul hedduu hidhaa jiranii jechuudhaan aktivistoonni Benishangul kun dubbachaa jiranii. Warri televizyiinii gubbaattuu gaafii fi deebii Abiy wajjin godhame yookaan marii Abiy wajjin godhame keessattuu yaada dhiyeesse hedduu warra hidhamanii jiranii gariin isaanii achi buuteen isaaniillee hin beekamu jechuudhaan aktivistoonni Benishangul barreessaa jiru. Ajjecha Benishangul Gumuzii keessatti dhalatee wal qabatee hooggantoota torba olii ta'anii aangoo irra ari'ee jira mootummaa naannoo Benishangul. Hooggantootni har'a ari'aman kullachuu maqaa Oromoo akka qaban kan dubbatamaa jiran aktivistoonni naannoo Benishangul akka jedhamutti ajjecha kana raawwate humna milishaa Amaaraatii fi warra wajjin wal hidhate yoo ta'ullee yeroo ammaan kana warra hooggansa gubbaa jiru kabartaa Gumuziitii fi Oromoo irratti xiyyeeffate mootummaan Abiyyiitii fi bulchiinsi naannoo Benishangul tarkaanfii fudhachaa jira jechuudhaan himachaa jiran. Mootummaan Benishangul Gumuzii naannoo Amaaraa wajjin akka hojjetu dubbatee jira. Ajjecha kan warra raawwate irratti tarkaanfii fudhachuu fi akkasumas naannoo kan tasgabbeessuu irratti marii fi walitti dhiyeenyanii bilsigina naannoo Amaaraa wajjin hojjechuu akka barbaadu kan dubbataa ture. Naannoon Benishangul mootummaa Amaaraa naannoo keenya diiguu barbaada weeraruu barbaada jechaa himachaa akka turte kadhagamaa jiru. Ammaan tana ammoo yaada warra jiruudhaan ajjecha kalee geggeeffameen kanaan dubatti naannoon Benishangul bilsigina Amaaraa wajjin qubaa fi qubee tahee hojjechuu fi akka fedhii qabu ibsa karaa miidiyaa hawaasummaatiin baasee fi akkasumas ibsa miidiyaaleen Itoophiyaa dubbisaniin addeessee jira. Daawwattoota keenya odeeffannoon keenya kan isin biraan eegaa jirru akkuma itti fufatu jira. Abiy Ahmed muummeen ministeera Itoophiyaa naannoo Benishangulitti wanni ta'e akka malee akka gaddisiise dubbachuudhaan waraanii gara naannoo Benishangulitti bobba'ullee dubbatee jira. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo mootummaan naannoo Amaaraa waan jechuun Benishangul Gumuzii keessatti gaggeeffamaa kana obsaan laaluun yeroon isaa darbee jira jechuu isaa gabaasne turre. Mootummaan naannoo Amaaraa yeroo ammaan tana Benishangul Gumuzii keessatti tarkaanfii gosa kamii akka fudhachuu danda'u qorachaa akka jiru kadhagamaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa waraana isaa gara Benishangulitti bobbaases mootummaan Amaaraa dubbii mootummaan Abiy Ahmed jedhe isaa hin quubsine tarkaanfii mootummaan Amaaraa fudhachuu danda'u kun maal akka ta'e hin beekamu. Haa ta'uti malee hooggantoonni naannoo Amaaraa yaamicha duguuggaa sanyii gaggeessaa akka jiran kadhagamaa jiru. Dubbii himaan waajjira kominikeeshinii naannoo Amaaraa Asaamahany Asreesii hoggana duraanii jechuudha. Namni kun karaa Feesbuukiitiin filannoon nu qabnu walama ummati Amaaraa baduu deemaa yookaan ammoo ofirraa diina balleessuu qaba barbadeessuu qaba. Filannoon jirtu baduu yookaan diinaan barbadaa'uudha. Baduun hin taatu kaanee diina ofirraa barbadeessina jechuudhaani mammaaksa kanaan dura Mangistuu Hayilemaariyaam wanbadeen nu balleessuu barbaaddi hin bannamu haa balleessinu dubbiin balleessuu qabna jedhu suni obbo Asaamahany Asrees irra deebi'ee dubbatee jira. Warra bara dhakaa kana warra bara dhakaa uummata Benishangul maqaa tuffii kaasaan itti yaamanii akkasumas warra xiyyaan lolu kana dhakaatti deebisuu qabna jechuudhaani aktivistoonni naannoo Amaaraa barreessaa jiranii. Aktivistoonni naannoo Amaaraa kamiidaa hawaasummaa gubbaattuu yaadu isaanii kennatan Abiy Ahmed fedhii hin qabu malee odoo fedhii qabaatee warra juntaa wayyaanee ka rookeetii fi taankii qabu ka torban lama keessattuu barbadeesse warra bara dhakaa uummata Benishangulii kana dhakaatti deebisuun salphaadha jechuudhaani. Aktivistoonni garii yaada kennachaa jiranii. Aktivistoota yaada kennatan kan keessaa kan warra Biltsiginnaa fi Abiniitu dhiyeenya qabanii obbo Muluqeen Tasfaawwatii fi Getachoo Shifarraa akka argamanii ka hubatame. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kan naannoo Benishangul kan isin biraan gaggayaa jirru gaggabaabduun kanuma fakkaata. Odeeffannoon kana qofaa miti.
ammallee akkuma itti fufetu jira. Koomishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa ajjecha Beenishaangulii keessatti mootummaan dhaabsisuu akka qabu dubbate uummati nagayaa miidhamuu hin qabu. Mootummaan eegumsaa fi dahannoo barbaachisaa uummata nagayaatiif hin goone jechuudhani naannoo ajjechaan keessatti raawwate kan keessatti poolisootaa fi milishoota fi raayyaan ittisa biyyaa akka hin bobba'ine dubbachaa jira. Koomishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa yeroo ajjecha Oromiyaa naannoo Tigraayitii fi Somaalee keessattuu kan hin dubbanne uummati Amaaraa wayitaatu qabu jedhu yeroo hunda gabbaanii miidiyaa irratti bo'uun isaa waan baratame jechuudhani aktivistoonni Oromootii fi aktivistoonni Tigraahii koomishinii kana akkasittu balaaleffachaa qeeqaa akka jiranii kan dhagahame jiru. Odeeffannoon keenya kan isin biraan gayaa jiru itti fufee jira. Mootummaan Itoophiyaa eegumsa uummata nagaatii kennuu hin dandeenye jechuudhaan dhaabbatii mirgoota ilmaan namaatiif falmu Amnesty International illee dubbata jira. Amnesty International uummati miidhame kun uummata Oromoo, Shinaashatii fi Amaaraa of keessaa akka qabu dubbachuudhaan mootummaan Itoophiyaa ajjecha bakka dadatu dhalatu kan walitti bu'iinsa saba hundee godhatee kanaa fi fala barbaadu akka inni qabu gaafate jira. Koomishiniin mirgoota ilmaan namaa mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa walitti bu'iinsa sabaa fi sab-lammii bakka dadatu dhalatu karaa mariitii fi karaa dimokiraatawaatiin marii hunda hammachiisu geggeessuun akka furuu qabdu gorsuu odeeffannoo kenna kakalee keessattuu isin biraan gahuun kenna ni yaadatama. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon kenna kan isin biraan gayaa jirru ajjecha Beenishaangul Gumuzii keessattuu geggeeffame kakkanuma fakkaata. Odeeffannoo kana jidduullee waan miidiyaan addunyaa jedhulle isin biraan gayuu yookaan ammoo gurra isin buusuu deemna. Yeroo ammaan tana Abiy Ahmed waraana naannoo Beenishaanguliittu ergee jira jedhu kanattu naannoon Amaaraa kaayoon warra ajjecha uummata Amaaraa dhaabuu akka hin taane ka mul'ataa jiru. Maas miidiyaa Amaaraa gubbaatti sagantaan istiidiyoo warra akka Finfinneerra dhiyaate tokko akka jedhutti ajjecha uummata Amaaraa irratti geggeeffamaa jiru guututti dhaabuu fi wanni godhamuu qabu heera Itoophiyaa ka ammaan tana jijjiira kana guututti jijjiiruutu barbaachisa yookaan ammoo heera ammaan tana barbadeessuutu barbaachisaadhaan kaayoo warri bakkaan gaachuu barbaadu bilcheeginnaanis Abiy Ahmed iftii fi warri Amaaraa bakkaan baachuu barbaadu walitti bu'iinsa sabaatii fi gosa bakka dadatu uumuudhaan heera ammaan tana jijjiiruu akka tahe ifa gala tahee jira. Karaa biraatiin ammoo maas miidiyaan naannoo Amaaraa ajjechaan kun eegii geggeeffamedhaan dubattu maas miidiyaan naannoo Amaaraa dubbii hima mootummaa bilcheeginnaa Amaaraa waan ta'eef waan warri jedhu ulfinna guddaa waan qabuuf kanaafuu gabaasna. Maas miidiyaan naannoo Amaaraa gaafii warra ajjecha Matakkali dhaabuu qofa osoo hin taane Matakkali mataasiyyuu gara naannoo Amaaraatti deebisuu akka tahillee gabaasa warra hubatame jira. Lafti Beenishaangul Gumuzii yookaan ammoo lafti naannoo Beenishaangul Gumuzii jedhamtu kun dhibba keessa harki 45 lafa Goojjamii lixaati jechuudhaan dubbatanii jiran. Kana ka dubbate obbo Maharii Tsaadiq Mokonnin gorsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa kaseera ta'uutti dubbatee jira. Dubbiin lafa deeffachuu dubbiin jechuun heeraa kana diiguu akka ta'e hubatamaa jira. Waraana Beenishaangul Gumuzii keessatti ajjecha Beenishaangul Gumuzii keessattuu gargaaramuudhaan bilcheeginnaanii Abiy Ahmed heera ammaan tana jiruu fi gurmaa'insi jechuun sabaa fi sab-lammiin itti nufiin bulchuu kana diiguu barbaada. Bilcheeginnaan Amaaraallee kaayoo warra sanii godhuufeeti akka arginettu heera kana diiguun jijjiiruun falii isa qofa jechaa jiranii. Karaa biraatiin ammoo lafti Beenishaangul irra jirtu lafti dhibba keessa harki 45 lafa Goojjamiiti jechaa jiranii. Lafa deeffachuu ristii deeffachuu qabani. Abiy Ahmed waraana achittu bobbaasee jira. Kan namuu hundinuu jala sararee beekuu akka inni qabu ka hubatamuu qabu. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kan isin biraan gahaa jirru akkuma itti fufettu jira. Kaayoon warra jechuun Abiy Faati maal akka taate isin hagalu ka warra soddaalleen maal akka taate isin hagalu. Abiy Ahmed projektii warra soddaa bakkaan gahuu fi Jawaar Mohammediitii fi hayyoota siyaasaa Oromoo hidhee Lammaa Magarsaatii fi akkasumas Xayyibaa Huseen faa nyaatee sabboonummaa Oromoo irratti duulullee warri soddaa ittiin gammanne Abiy biyya bulchuu hin dandeenye aangoo gadhiisuu qaba jechuudhani warri soddaa dallansuu Abiy irraa qabu itti himachaa jiranii sunni ka jedhe Abiy aangoo gadhiisuu qaba biyya bulchuu hin dandeenye uummata Itoophiyaa dhiifamaa gaafate teessoo kana nama malu miti ka jedhee dubbate hoogganaa dhaabbata sochii saba Amaaraa Obbo Dassaalany Caannee Daanyeti kana ka barreesse kana galgala ajjecha naannoo Beenishaangul keessatti eegida hagameen dubattu karaa Feesbuukiitiin akka tahe ka dubbatame yookaan ammoo hubatame.
Biltsiginaan Oromiyaa dubbi himaan biltsiginaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a kanaaf deebii kennee jira. Abiyyi aangoo gata dhiisu jechuun dhaadannoo aktivistoonni Oromoo Abiyyi masti goo ka jedhu kana afaan Amaaraatiin dhufe jechuudhaan deebii kennee jira. Warri kanaan durattu dhaadannoo Abiyyi geggeeffamuu qaba, Abiyyi deemuu qaba jedhanii jaleen juntaa wayyaanee ka Abiyyi irratti duulaa turanii isaanii juntaa wayyaanee barbaaduuf nan waliin barbaadaa'e ammaan tan ammoo juntaan wayyaanee kabira ka Amaarenya dubbatu Abiyyi aangoo gadhiisuu qaba jechuudhanii karaa feesbuukitiidhaan barreeffama gadhiisanii jiran jechuudhanii odoo maqaa hin dhayinu hoogganaa Abiniisanii akkasittuu qeeqee jira. Abiy Ahmedii nama sila badhaasii niishaanii injifannoo inni juntaa wayyaanee irratti argatee fi badhaafamuu qabu aangoo gadhiisaa jettaniin sila odoo isaa malee Itoophiyaan Yemenii fi Liibiyaa tahuu dandeette jechuudhaan Abiy Ahmedii gootummaa isaatii fi galata akka dhabee Taayyeen barreessuudhaan sila nami kan hubate Abiyyi waa hin jedhu garuu kana isinirraa hin eegu warri Abiyyiin akkasii jedhu ergamtuu qalbii hin qabne. Ergamtuu qalbii hin qabne gumaacha Abiyyi biyya isaatiif kaffale warra hubachuu onneen isaanii yookaan laphee warra hin dandeenye jechuudhaan qeeqee jira. Abiy Ahmedii jechuun akka aangoo gad hin dhiisne akka bulchuu dubbate warra jechuun soddaa ka Abiyyiin aangoo gad dhiise jedhu kana Taayyeen akka malee qeeqee jira. Kun ejjennoo biltsiginaa Oromiyaa ka jechuun Abiy Ahmed jechuu dandeenya. Abiy Ahmed jechuun ijoollee ergaa dhiifama Taayyee Danda'a ijoollee ergaa kawaan Abiyyi warra Amaaraatiin jechuu sodaatu yookaan ammoo Jawaar Mohammad jechuun mootii Girrisaatiin jechuu sodaatu inni gabbahee jedhu akka afaan Faran jettu nam jechuun yakkaa fi ergame jechuun waan godhi jedhamuun godhu hitmaanidha. Inni kan akkasitu gabbahee durattu dhayaa jira. Abin dhaabbata jedhamu kana tarree ABO shanii dhaaba jedhu keessa galchee dhaaba ergama juntaa wayyaanee kadhiyoo kanattu barbadaahuu tahuu deemu tahuu dubbatee jira. Oromiyaa keessatti jechoota akka tareenyaatii fi nafxanya jedhu uumuudhaan uummata walitti buusuu fi uummata Oromootii fi Amaaraa ibiddaa fi cidii godhuudhaan keessattuu gaafa yuunivarsiitii keessatti ijoollee irratti miidhaa guddoo dhaqqabsuudhaan hariiroo uummata Oromootii fi Amaaraa balleessuu fi ergamsa juntaa wayyaanee warra fudhatedha. Waa hedduu barreessaa jira. Biltsiginnaan Amaaraalleen Abiy Ahmed aangoo gad dhiisuu jettee jirti. Ammaan tan jechuun Abinis daramee jira. Abin jechuun mataa yookaan ammoo sammuu biltsiginnaa Amaaraati. Biltsiginnaa fi Amaaraatii fi Abin gargar hin bahu. Wanni Taayyeen gabbahee akka dhiiraa tokko lafa dhiituuf hin beekamu. Waanuma jechuun Asaammaa Hanya Asirees faatii waanuma jechuun hooggantoonni naannoo Amaaraa walgahii biltsiginnaa irratti Abiy Ahmediitiin jedhani inni gabbahee aangoo haa dhiisu jedhe. Dhiyumattuu waan kana dhagahuu deemna nama Abiyyi bakka bu'uullee warri qopheeffatanii jiranii Abiyyiin aangoo gadhiisii filannoo nu godhi hagama waa takka isinitti na himuuti. Waa takka boordiin filannoo Itoophiyaa waraqaa biltsiginnaa kenne malee biltsiginnaan hagamma seeranii walgahii gumii waliigala hin godhanne koree hojii raawwachiistuu hin filanne koree hojii geggeessituu hin filanne caasaa isaa ka jiddugaleessa kan naannolee sirreettuu hin diriirfanne sila akka seera filannoo Itoophiyaatti iyyuu paartiin haqamuu qabu paartii biltsiginnaa jedhamu kan biltsiginnaan waan kan tokkollee hin guutanne maal jennaani biltsiginnaani Ihaadigii irra itti fufe jedhameeti ka yaadamu. Karaa biraatiin ammoo biltsiginnaan hin dhalanne eegii jedha biltsiginnaani akkasiin dhalatee jedhama. Ihaadig ammoo diigamee jira dhaabni diigamee itti fufee jira jedhamee maqaa addaa kennamee fi seerii addaa wanti hundinuu guutumaa guututti bahee dhaabbilee biraatti dabalee akka nu jijjiiramne Ihaadig du'ee jira jedhee biltsiginnaatti nutti hime maaliif seer hin guutanne eegi jedhan lakki nu biltsiginnaa keessa guddifanne biltsiginnaan hin jira dhiifama Ihaadig hin jira. Ihaadig biltsiginnaan jiraachuufi Ihaadig itti fayyadaman Ihaadig keessa ba'anii ammoo biltsiginnaan dhalateedhaan Ihaadig ijjeessine jennee waan nama hin galle waan nama dhibaa tokko akka lachuun akkasitti ta'uu deemanii karaa kanaanii biltsiginnaa yeroo hedduu walgahii godhanna hooggansa filanna Abiy aangoo irraa kaasna jettee Amaaraa dhibaa turte. Abiy Ahmed waraana Tigraayitiin duubatti injifannoo guddaa argadhee mootii tahee jira namni hundinuu jala deemaa jedhee abdachaa ture. Amma wanni sun akka hin jirre ka hubatamaa jiru daawwattoota kan jalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon kenna kan isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira warra Soddaatii fi Abiy jidduu lamaanti dorgommiin aangoo morkeen godhamaa jirtu hammaata jira. Abiy Ahmed warri gammachiisu jecha Benishaangulittu waraana duulchisa jira. Naannoon Benishaangulii kunini duguuggaa sanyii dhalachuu akka danda'u sodaa guddaatu jira. Maaliif jennaan baduu
qabaachuu odoo hin taane barbadeessuu danda'uu qabna jechuudhaani ammaan tana ummata Beenishaangul walumaa galatti akkama godhanii tarkaanfii irratti fudhachuu fi barbaadaa jiranii Oromoollee baay'ee miidhaa akka jiranii kadhagamaa jiru. Odeeffannoo kenna ammoo jechuun waan miidiyaan Habashaatiif aktivistoonni warra haasawaa jiran ammallee yoo lallu warra Amaaraa kaayijjeeffame jedhamee garii mataa fi quba qofattu argame jechuudhaani Beenishaangul reeffi nama nyaatti odeeffannoo jedhu Gumuzi reeffi nama nyaatti odeeffannoo jedhu sun ammallee akkasumatti odeessaa jiranii kan hunda mootummaan Abiy Ahmedii dhoowwuu hin dandeenye miidiyaan warra odeeffannoo maqaballeessii hamtuu kasaba sagalee hin qabne Beenishaangul Gumuzi irrattu gaggeeffamaa jiru kan ammallee callisee laalaa jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo keenya kan isin biraan gahuutu jirru odeeffannoo xixiqqoo sa'aatii kanaaf qopheeffannee kan waraana Suudaanii odeeffannoo arganne tokko isin biraan genne achiin boodattu gara balballoomii oduu sa'aatii kanaa kan qabnutti isin biraan deemna. Waraanii Suudaaniitii fi Itoophiyaa hammaachaa jiraachuutu dhagahamee jira. Mariin Itoophiyaa fi Suudaanii magaalaa guddittii Suudaanii Kaartuumitti gaggeessan eegii kufteen duubattuu walitti bu'iinsi Itoophiyaa fi Suudaanii jidduutti dhalatee dirree lamirrattuu wal lolanii dirree lachuunittuu waraana jechuun haleelan irrattuu banee kan Itoophiyaa ofirraa deebisnee jirra mootummaan Suudaanii jedhee jira. Mootummaan Suudaanii lafa Suudaanii hunda haga deebisuttuu waraana akka hin dhaabne dubbatee jira. Mootummaan Itoophiyaa kan gara Suudaanii marii fideeme waraanni Suudaan lafa qabatee keessaa bahee agara ararattu akka deebi'u gaafatullee mootummaan Suudaan lafa qabanne hin deebisnu lafa kenna daangaa taraaruu malee oduun odeessinu hin jiru jechuudhaani marii biraatiif akka fedhii hin qabne dubbatee jira. Abiy Ahmed karaa Feesbuukiitiin afaan Arabaatiin dhaamsaa barreessan Suudaanii fi Itoophiyaa warri walitti naquu barbaadutu jira jedhee dubbatee jira. Warri walitti naquu barbaadu kun rakkoo daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa jidduutti uume jechuudhaan dubbatee jira. Rakkoon daangaa Itoophiyaa fi Suudaanii jidduutti jirtu biyyoota lamaan kanaa fi uummata biyyoota lamaanii jidduutti shakkii fi hammeenya uumuu akka danda'ullee dubbatee jira. Mootummaan Suudaanii karaa isaatiin miidiyaaleen Suudaan haa jedhuti karaa isaatiin Abiy Ahmed kaduula milishoota yookaan ammoo shifta Amaaraa wajjin tahee Eertiraa wajjin tahee nurrattu bane waraana Itoophiyaatii fi Suudaan daangaa irrattu gaggeeffamaa jiru tokko qaama hin beekamnetti duuba jira jedhee dubbatee jira. Qaamni sun uftahuu wallaale jedhanii qoosaa itti godhanii jiranii. Karaa biraatiin ammoo miidiyaan Suudaan Abiy Ahmed jechoota mimmiyaa'oo Finfinnee irraa nutti darbataa karaa miidiyaa hawaasummaatiin dippiloomaatii fakkaachaa karaa keessaatiin ammoo nu waraanaa jira. Abiy amanamaa miti. Abiy jechuun gantuu hiriyoota isaa ka Oromooyyuu aangoo irra ari'e jechuudhaani waan adda addaa waan siyaasa Itoophiyaa akka malee akka beekaniin barreessaa jiranii. Abiy afaan mi'aawuu fedha garuu hojiin isaa ammoo hojii sheexanaati jechuudhaani dubbatanii jiranii. Warra muslimaa miidiyaa arabaa biratti sheexan jechuun waan akka malee hamaati. Abiy afaanin damma gochaan ammoo hargeessaa yookaan ammoo sheexana jechuudhaani miidiyaan Suudaanii dubbiinni karaa Feesbuukiitiin Suudaanii fi Itoophiyaan biyya ollaati wal jaalatanii seenaa guddaa qabanii qaamin taanettu walitti naquutu jira kan inni jedhe sun. Dubbii kijibaa jechuudhaani fudhatama dhaabsiisanii jiranii. Daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa gubbaatti yeroo ammaan tana waraanii gaggeeffamaa akka jiru kadhagamaa jiru. Meeshaan naannoo Amaaraa yoo mootummaan Itoophiyaa waraanallee hin banne taanan waraana Suudaan ofirra deebisuu dandeenya jechaa dubbachaa jiranii. Mootummaan Itoophiyaa waraan hin barbaachisneef ammallee sabaa fi sablammii Itoophiyaa akaawaa jira. Restii Amaaraa ka Suudaan irraa fudhatti jedhama. Wanni Oromoon deebisuuf sabaaf sablammiin deebisuuf waan hin jirree fi waraani Suudaan kun Oromoo sabaa fi sablammii tokkollee ni ilaalu. Amaarii barbaadde restii warra adeeffattu Amaarii deemte haloolattu malee wanni Itoophiyaan Oromoon sabaa fi sablammiin kamiyyuu dhiiga dhangalaasuu fi tokkolleen akka hin jirre ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kan isin biraan gaggeessu akkuma itti fufettu jira. Odeeffannoo biraatiin ammoo Eertiraa fi Misriin wal dhabaa jiranii. Eertiraa fi Misriin kan wal dhabaa jiran Suudaanii dhimma Suudaan keessa Eertiraan waan seenaa jirtuu fi yoo dhimma Suudaan keessa seenuu kana Eertiraan hin dhiisne mootummaan Al-Siisii mootummaan Misrii Suudaan gargaaruu akka danda'u dubbatamee jira. Ambaasaadara Eertiraallee Misrii irra gusuu akka danda'u kan dubbatamaa jiru. Mootummaan Eertiraa torbaan kana keessa fi torbaan darbe keessa hooggantoonni yookaan ammoo mootonni biyya Imaaraatii Arabaatii fi Saawudii dhimma kana irratti dubbisuulleen gabaafamee ture. Karaa biraatiin ammoo baqattoonni Itoophiyaa irraa gara Suudaanii baqatanii wanni isaan haasawaa jiranii waan akka malee yaaddessaatii fi waan akka malee gaddisiisaa akka ta'e dhaabbanni mirgoota ilmaan namaatii fi falmu Human Rights Watch dubbatee jira. Human Rights Watch hooggantuunis gaafa Afrikaa Letitia Beder gara Suudaanii deemtee baqattoota Suudaanii dubbistee jirti.
miidhanii warri kan irrattu dhaqqabe miidhaa akka malee hamaa jechuudhaan dubbata jirti. Latiishaa Beedari mootummaan Itoophiyaa rakkoo kanaa fi akka fala barbaadu dubbata jirti. Gargaarsi namoomaa naannoo hundaa Tigraay keessa akka dhaqqabu akka godhuu fi rakkoo dhaqqabde kana qaamii bilisaa akka qoratu akka mootummaan Itoophiyaa hayyamuu gaafattee jirti. Mootummoota gamtoomanitti koomishiniin mirgoota ilmaan namaa rakkoo naannoo Tigraay keessattuu geggeeffamaa jiru kun guddoo yaaddeessaadha. Gaagamiinsi mirgoota ilmaan namaatiif seerii waraanaa ka addunyaa caafee jira jechuudhaan dubbatee jira. Akka garee waan kan qorachuu barbaadu garaasittuu erguu barbaadus koomishiniin mirgoota ilmaan namaa kan mootummoota gamtoomanii dubbatee jira. Dhimma kan irratti mootummaa Itoophiyaatiin wal mari'achaa akka jiru dubbatee jira. Maddi Reuters mootummaan Itoophiyaa qormaata qaama walabaa yookaan ammoo qaama sadaffaa kamiyyuu akka hin eeyyamne kanaan durattu dubbatee jira jechuudhaan yaadachiisee jira. Karaa biraatiin ammoo baqattoonni Suudaan dhufanii ka Eertiraa madda oduu Vice.com wajjin gaaffiif deebii godhameen badii milishoonni Amaaraa naannoo Tigraay keessattuu geggeessanii dubbatanii jiranii. Magaalaa akka Humaraa fi Maayikaadiraa keessatti milishoota Tigraayittuu ajjeecha Amaaraa raawwate odeeffannoo mootummaan Itoophiyaa jedhu kana ammaan tana baqattoonni kun haala haasawaniin ajjeecha kan raawwate humna naannoo Amaaraa Faannoo akka ta'e ka dubbatamaa jiru. Faannoon kaayoon isaa guutumaa guututti lafirraa nu balleessuu nu barbadeessuu ture jechuudhaan ka dubbatanii baqattoonni kun yeroo isaanii ajjeecha gara jabeenya gosa kanaa raawwatanii mootummaan Itoophiyaa waraana isaa bira dhaabbatee daawwachaa ture. Waraanni Itoophiyaa eegii dhufeen duubatti Faannoon Amaaraa gara naannoo kanatti dhufe achi irra deemee Faannoon kun mana irra deemee nama guuruu jalqabe achiin duubatti wanni nu garroo jiraate ajjeecha nama akka horiitu qaalamu jechuudhaan namni akka mukattu yookaan ammoo akka shunkurtiitu cicciramee qottoodhaa fi billaane jechuudhaan kaasaa hinamii jedhamu tokko vaayisiitu hime jira. Kaasaa kan qofaa odoo hin taane baqattoonni hedduunis kagaa fi vaayisii gaafata akka jedhanitti yeroo waan kana Faannoon yookaan ammoo qeerroon naannoo Amaaraa kana geggeessu milishoota fi waraanii Itoophiyaa dhaabbatee daawwachaa akka jiru ka dubbatu ajjeechaa gosa kana danqaraattuu baqanne akkuma taane gara daangaa Suudaan baqanne jechuudhaan dubbatamee jira. Karaa biraatiin ammoo kalee gabaasa Human Rights Watch ka duratti dubbadhe san irrattu namni tokkin akka dubbatetti hiriyaa isaa tokko ijoollee lama ganni 6 fi 10 Faannoon akka irraa ijjeeste warra baqachaa jiru faana dhufuudhaan milishoonni Amaaraa daangaa Suudaan isaanii qaxxaamuruuf jedhu nama lama ka warra wajjin baqachaa jirullee akka jala ijjees dubbatamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa warra Tigraayittuu ajjeecha babal'aa Maayikaadiraaf bakka dadattuu godhaa jedhee odeeffannoo kijibaa odeessaa jirullee baqattoonni naannoo Tigraay wanni isaan haasawaa jiranii ajjeecha raawwate humna Amaaraa Faannoo milishoota Amaaraa akka ta'e ka dubbatamaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa kana beekaa fi qormaata walabaa hawaasii addunyaa gaafachaa jiru ka didaa jiru jechuudhaan dhaabbileen adda addaa yeroo ammaan tana mootummaa Itoophiyaa himachaa jiran. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waan nu hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa. Tamsaasii keenyaan ka oduu ka sa'aatii kana kanuma fakkaata. Amma jechuun balballoomii daqiiqaa 5 turtu odeeffannoo kan keessa ka filanne dhimmi warri soddaa Abiy Ahmediitu fuula deeffate ka jedhu kan irrattu wantoota takka 2-3 ajjecha Benishaangulii kana hiikan isaa maali kan akkamittuu hubachuu qabna jedhu dubbanne achiin dubattuu gara sagantaa kana xumuruutti deemna. Ajjecha Benishaangulii Gumuziitu geggeeffame. Ajjechaan kun bu'aa siyaasaa Abiy Ahmedii ka dabe yookaan ammoo siyaasaa Abiy Ahmedii ka akka malee karaa fugguu taheen dhufe kana sabaa fi sablammii bifa adda addaatiin qooduu fi bulchuu fi kan inni godhe irraa dhalate. Ajjechaan kun dadhabiinsa Abiy Ahmediiti aangoo hagadhiisuu yaamichi jedhu dabalaa jira. Yaamicha kana ka dhiyeessaa jiranii warra baltsiginaa Amaaraa qofaa odoo hin taane yookaan ammoo Abiy qofaa osoo hin taane yaamicha Abiy aangoo gadhiisuu kana warri dippiloomaatota illee waan kana haasa'uu jalqabanii jiran. Odeeffannoo bal'aa dippiloomaatonni Ameerikaa haala jechuun Benishaangulii qofa osoo hin taane walumaa galatti Abiy Ahmed jijjiirama kan ceesisuu hin dandeenye Ameerikaan yoo Abiy Ahmed aangoo irraa deemuu qabaa jechaa jirti. Maali yaaddii ka jedhu bal'inna yeroo biraa isinitti deebine qabanne finna. Abiy Ahmed ajjecha Benishaangulii Gumuziitu ta'e, ajjecha Gurraa Fardaattu ta'e, ajjecha Wallaggaattu ta'e, ajjecha Booranattu ta'e
ajjecha bakka addattuu naannoo Amaaraattu ta'e innummaan karoorsee walamaaf irraa fayyadamuu barbaada. Tokkoffaa Abiy Ahmed yaadii federeeshinii saba lammii jedhamu kunini biyya kana hin ceesisu Itoophiyaa sirna Itoophiyaa dullatti durittu deebisu barbaanna ka jedhu san. Itoophiyaa yoo andee jiraadhe malee wal nyaatti wal balleessiti yaada jedhuuni deemaa jira. Yaada kan lamaan bakkaan gaachuuf deemaa jira. Yaada kana bakkaan gaachuuf Abiy Ahmed mootii taahuu fi yaadii warra jechuun Amaaraa na gargaaraa jedhee itti fayyadamaa ture. Warri Amaaraa sun amma akka inni barbaade isatti hin fayyadamne. Waraana Tigraay irrattuu isaaniif jedhee banee waraana sallee fi har'a krediitii kennaaf hin jirani. Waraani injifannoo faannootii fi milishaa Amaaraatii fi humna addaa Amaaraa jechaa dubbachaa jiranii inumaayyuu Abiy Ahmed ajjechaa juntaa wayyaanee godhee dhoksaa jira lafa Amaaraa deebisuu didee jira jechuudhani Abiy muddaa jira warri kun Abiy hafuuritti kutaa jiranii. Abiy warraaf jedhee hayyoota Oromoo kan akka Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Hamza Booranaa, Abdii Raggaasaa nama 10,000 hedduu mana hidhaattu guuree irra taayaa jira. Abiy Ahmed warraaf jedhee komaandii poostii waggaa 2 oli Oromoo jechuun miidhaa dhiigsa barbadeessaa jirutu fayyadamee ammallee waraana komaandii poostii sun babal'isaa jira. Abiy warra Habashaa kanaafi jedhee amma gara Suudanittu waraan labsaa jira. Waa kana hubachuuf waraanii Suudanii kun Oromoo guutumaa guututtu hin ilaalu. Oromoon achilleetti bobba'ullee hin qabu. Lafti Itoophiyaa kan weeraramte kan Oromoon deebisu tokkolleen hin jiru. Dhimma Amaarii jechuun ristii abbaa warraa deeffachuuf barbaadu. Beenishaangul Gumuz Matakkal lafa Oromoon irra qubachaa jirtuu fi sabaa fi sablammiin adda addaa nagayaan keessa jiraattu Amaarii ni barbaada. Hokkara naannoo Beenishaangul kan lafa kana qabachuu fi waan warri godhaa jiru. Kanallee Oromoon jala sarartee hawaasi addunyaa akka inni beeku godhamuu danda'uu qaba. Abiy Ahmed lolii inni Oromoo lolin jiru bu'aan inni Oromoo buusin jiru isirraa Oromoo waan inni buufate yoo jiraate miidhaa ajjeechaa baqachuu salphachuu abaaramuudha. Inumaayyuu Oromoon du'uun isaayyuu akka utuuttu akka inni ka'u hin barbaadame. Beenishaangul Gumuz keessatti waan ta'eefiyyuu caafcaafii Oromoo jechuudhani Oromoo du'e jedhee miidiyaan addunyaa haasa'uyyuu miidiyaa Itoophiyaa gubbaatti Oromootti miidhame du'e. Wanni jedhamu tokkolleen dubbatamaa hin jiru. Maal jennaani akka miidiyaan afaan Amaariffaa dubbatu ka Abiy Ahmed hogganu kanatti Oromoo nama miidhee nama galaafate nama jees malee Oromoo miidhama ta'uu hin danda'u. Oromoo yeroo hunda dhugaan isaa irra awwaalame akka yakkamaattu dhiyeeffama biyya sun keessatti akkasitti akka dhiyaatu barbaada. Kanaafuu duula maqaa balleessii gurguddaan Oromoo irratti godhamuu qaba. Warri Abiy Ahmed mootummaa Oromoo jettanii yaaddanii Abiy Ahmed Oromoo maal buuse Oromoo maal godhee jira gaafadha. Rakkoon Itoophiyaa amma walxaxxuudha. Walxaxxuu ta'uu kana hubanna jirra. Abiy nu Oromoo irratti duuleen balleesse warri soddaattuu dheete warri soddaa duddaa itti garagalee jira. Kanaafuu warri soddaa itti garagalee jira. Abiy Ahmed nama kenna bira dhaabbannaa warri jettan no. Abiy Ahmed fi warri soddaa yaadii warra akkuma takka haga barbaadanitti karoora warra hojii irra oolchuu fi didee malee addaddummaa yaada addaddummaa falaasama addaddummaa bulchiinsaa yookaan seenaa Itoophiyaa ka dinagdee qabaatanii irratti wal dhabaa hin jirani. Wal dhabaa amma haasamaa jiru kun nu odumaaf jennee dhiyeessine malee Abiy Ahmed kenne tahee yookaan nu dhaabbate nu falmeeti miti ka inni jibbamaa jiru. Abiy Ahmed akka warra tahellee akka nu barbaannutti nu hin taane nama kennatu bakka kan fudhachuu qaba waan jedhuun jibbamaa jira waan taateef nu ajandaa kenna jala deemuun barbaachisaadha. Ajandaan Oromoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo hiiksisuu irraa kaasee gaafilee Oromoo ka bu'uura ta'anii ka gaafatanii akka mootummaan Abiy Ahmed deebii kennuu fi dhiibbaa godhuu qabna. Dhimma Beenishaangul kan irratti argine, dhimma babal'atiinsa nafxanyaa irratti argine, dhimma waraana naannoo Tigraay irratti argine, waraana Suudaan irratti argine, marii laga Abbayyaa irratti argine, furtuuni dhimma rakkoolee Itoophiyaa manidhaa jirti. Jawaar Mohammad Faatii yaada cimaa, yaada jabaa, yaada biyya sun ceessus danda'a qaban. Warra kan Abiy Amaaraa gammachiisuuf jedhee hidhee irra taa'ee jira. Amaarilleen isaa tahee hin jiru. Oromoonis jibbee jira.
Abiy Ahmed hidhamtoota siyaasaa Oromoo kana gadhiisuu qaba. Filannoo dhuftu yookaan filannoo kijibaa ta'uu deema. Warri kan gadhiise warri kan wajjin taa'ee mari'achuudhaan bifa Itoophiyaa ittiin ceesisuu danda'an irratti iyyuu yoo waliigalteen yookaan ammoo karbaasii hin jiraanne Abiy biyya Itoophiyaa ceesisuu hin danda'u. Abiy aangoo gadhiisuu qaba ka jechaa jiru har'a Amaaraa yookaan Oromoo qofaa miti Tigree qofaa miti sabaa fi sablammiin hundinuu irratti waliigaltee Abiy biyya sun ceesisuu hin dandeenye jechaa jiran. Abiy kan inni itti rarra'ee ittiin jiru humnaan biyya sun bulchuu barbaada. Humnaan ammoo biyya sun bulchuu fi carraaqiin godhamu sabaa fi sablammii ukkaamsuu fi carraaqiin godhamu kanaan durallee hin milkoofne fashalaa'ee jira. Kan ammoo akka Hayilemaariyaam Dassaalany fashalaa'e akka Mallas Zeenaawii fashalaa'e akka dubbiin Mangistuu Hayilemaariyaam Hayila Sillaasee irraa harkattuu baddee Abiy Ahmed caarsudha namni beekuu qabu hin beeku. Haa ta'uuti malee Abiy Ahmed ajjecha ammaan tan taa jirtu kanayyuu aangoo isaa cimsachuu fi sirna jechuun ahadaawii sirna nafxanyaa kasabaa fi sablammii Benishaangul Gumuz Oromoo Bartaa Shinaasha Maao Komo Gambeella Anyuwaaq Nuwer Meshangarii Kafa Walaytaan hunduu jibbaa jirtu kanalleetu fayyadame sirna nafxanyaa lafaan gahuu barbaada. Nafxanyummaan hin deebitu duute awwaalamtee jirti. Sabaa fi sablammiin kanaa fi Abiy Ahmed dura dhaabbachuu ka qabanii Abiy Ahmed marii hunda hirmaachisuu marii hunda daawwattoota kana rakkoo teknikaan uqqaname fi dhiifama isin gaafachuu barbaanna. Kanaafuu jechuun karaa suniin wanni hubatamuu qabu gaafilee Oromoo akka gaariitti cimsine gaafachuu danda'uu qabna. Hawaasi addunyaa karaa dippiloomaasiin dhiibbaa guddaa Abiy Ahmed irratti godhaa jira. Akka sagaleen Oromoo dhagahamtu godhuu danda'uu qabna. Biyya keessalleetti akka malee dhiibbaa mootummaa kana irratti godhuun barbaachisaadha. Loli Suudaanitti Oromoo lolamuu hin jiru. Duuli Oromoo fi Benishaangulitti godhamu hin jiru. Duuli Benishangulii Abiy Ahmed fi warri Amaaraa bane sabaa fi sablammii Oromoo hundayyuu irratti bane akkasiin hubatamuu qaba. Abiy Ahmed gara warra soddaa isattuu fedhe deeme dubbii warra isaa fi warra soddaa isaanii hafixatanii sulleennoo hin ilaaluun. Kana jechuu barbaada daawwattoota kan jaalatamoo fi kabajamoo waan nu daawwattanii hordoftaniif hedduu isin galateeffanna. Tamsaasii keenya akka sa'aatii kana akka isin biraan gahuu barbaanne akkanuma fakkaataa dhukkubni koronaa vaayirasii ammallee akka malee hammaachaa waan jiru waan taateef of eeggattan jechuu barbaanna. Sanyiin dhukkuba koronaa vaayirasii Ingilizaa fi Afrikaa kibbaattuu argamee jira jedhamee jira. Sanyiin dhukkuba koronaa vaayirasii haaraan ammoo Nigeeriyaa keessatti argamu CDC dhaabbanni to'annoo dhukkuba Afrikaa gabaasee jira. Sanyiin koronaa vaayirasii Nigeeriyaatti argamu kunneen akka malee faffaca'aa jechuudhaan dubbatamaa jira. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Ingilizaatii fi gamtaan Awurooppaa Brexit deal jechuun
akkaataa Ingilizaa fi Awurooppaan gargari bahanii ammoo walii kan irratti waliigaltiin irra dhaqqabamee jira jedhamee dubbatamee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo Iraaqii keessattuu embaasii Ameerikaa ka biyya sunitti argamu irratti haleellaan rookeetii dhaqqabee jira. Pireezidaantiin mootummaa Ameerikaa haleellaan rookeetii dhaqqabee jira. Miidhaan namoota irrattuu hin dhaqqabne yoo miidhaan dhaqqabe ta'an tarkaanfiin nu fudhannu hamadha jechuudhaan dubbatee jira. Haleellaa dhaqqabe kanaaf itti gaafatamaan eenyu jedha yaada Iraanii jechuudhaan mootummaa Iraanii himatee jira. Mootummaan Iraanii karaa ministeera haajaa alaa isaatiin mootummaan Ameerikaa ka Doonaald Tiraamp biyya keessattuu filannoodhaan kuffaa gaagamiinsa irra dhaqqabe karaa biyya alaatiin jalaa miliquu barbaada. Wanni kun hin tattachuudhaan tiwiitii kanaan duratti Doonaald Tiraamp dhaamsa daddabarsee kan inni dhimma Iraan irratti Obaamaa qeeqee jaha maxxansuudhaan deebii akkasii Javad Zarif ministeera haajaa alaa Iraanii barreessee jira. Odeeffannoo karaa biraati namoo biyyi Armiiniyaa magaalaa guddittii ishee Yerevan keessatti hokkarri guddaan gaggeeffamaa jira. Hokkarri kunis sababa mormii uummatii baheen Armiiniyaan waraana Azerbaijan wajjiidhaan gootan lafa gaarreen Karabaa ka waggaa 28 fi olii Azerbaijan irraa qabattee mo'atte waraana guyyaa 44 Azerbaijan wajjiin gootan mo'atamte lafa suni keessa dhiistee akka baatu godhamte jirti. Waraana kan keessattuu injifatamuun Armeeniyaa muummicha ministeera Armeeniyaa kan kana Nikool Pashinyan irratti dhiibbaa guddisee jira. Azerbaijan keessatti gammachuun injifannoo yaadannoon yoo godhamu Armeeniyaa siyaasa ishee irratti ammoo mo'atamuun gaaga'amiinsa hama akka uume ka dhagamaa jiru. Koronaa vaayirasii kittibaatiin yookaan ammoo tallaalliin kennamaa jira. Mootummaan Ameerikaa waldaa warshaa qorichaa tallaalli koronaa vaayirasii oomishe Pfizer irraa kittibaataa yookaan ammoo tallaalli nama miiliyoona 100 fi dhaqqabu ajajee jira jechuudhaan dubbatamaa jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo fagoo fi dhiyoo fi warra sagantaa keenya daawwattan hedduu isin galateeffannaa dhukkuba koronaa vaayirasii irraa of eegaa isiniin jecha akka haguuggoo afaaniitii fi funyaatii fi sooshaal distaansii yookaan namirraa faffagaattaniin isin gorsinaa sanitaayizarii itti fayyadamuu hin dagatina. Kittibaatitti dhufee jettanii of dagachuun hin barbaachisu. Sanyiin dhukkuba koronaa vaayirasii haarawni argamaa waan jiruufi nagaan nu oola nagaan nu bulaa.